Rado pada maliti. Akkamitti laakiin kun miidhagoon tun dhugaan ishii bahuu qaba. Wanna taate dooktarri amma feetu ta'u ilmi namaa mee hospitaala deemee operaasyoonii ta'uu qabdu. Maadaamiin teenti sun nafsee keetiif lubbuu keetiif farramuu qabdi. Maaliif boru ishiitti itti gaafatama? Andee operaasyoonii ijoollee meeqaatamatu dhukkubsatee kara biyyaa galu operaasyoonii ta'uudhaaf ምክንያቱም nuti gaafatamnu booda lubbuu keetiif jedhan maadaamonni baay'ee Ofako mana madameen qaqqabne siin bakkuma xiyyaararra buuti sana tandaanatu keessa malee. Fakkeenyaaf isin jedhu operaasyoonii ta'uudhaafu arabni tokko waan nuuf fudhatu nafsee keetiif fudhatu araboonni tokko hin jedhanii miti akkuma fafeenis jiru gaariinis jiru lubbuu keetiif kaawwanii jiru. Annaan miicayyoon tun dhugaan ishii dhugaa dubbii jabaatu duuba jira. Akkamitti dooktarri lafaa kee akkamitti andee lukni Gaaffii kee irratti giza isiin xayyaararraa dirree irratti buutee lafannaa maraa jira jettee kuftu sana ijoolleen biraa makiinaa baasiin dhufee fi baasii yaabbataa jiran walakkaa kanatti kufteetti. Ijoolleen utuu yaabbatanuu kuftee fuudhanii makiinaadhuma sanaan absutaala gillii geessinaan absutaalli gilliin suni absutaala guddaatti dabarse ambulaansii waame. Egaa ittiin gaafatamaan akkuma atu jettu ijeensi isii lafarraa kaasee mana akimii sana geesse. No, dallala dhiisi ganni. Ijeensi harka ijeensi seentee erga suudii dhufte xayyaararraa buute makiinaa ijeensitu caanaa jira jara kana beekaa malee. Erga makiinaa sanaan fuudhanii Mustayifaan ambulaansiin dhufte ittiin gaafatamaa lubbuu mucaa kana ijeensi isii taqabbaleen yuunifoormiidhaan jirti miti ma yuunifoormiidhaan seentee miti. Ittiin gaafatamaa lubbuu mucaa kana ijeensiin sun akkamitti geessee Mustayifaatti irraa cirsisiise lukasii kalee nu keessa jiraachuu beeytanii si waan jarretti hojjetan. Inni nu keessa jiraachuu beeytanii ammas. Gaafii sinsila irratti gaafata namtichi irratti gaafatu maal jettee anaaf haadhaaf abbaa koof ilmoo koo argee of fudhee of ajjeesu akkam sammuu namaa dhahaa. Akkamitti ijoolleen kan keenya. Kana jetti. Abbaa manaa qabdi koo. Mashallah bicuudhamoo. Abbaa manaa qabdi akkas jette ijoolleen qaba angalee haadha koof abbaa koof ilmoo koo argee ofan ajjeesaa jette qaalicha sanaa fi kenninaan akkasiidha jedhee gaafii dhaabee irraa viidiyoo waraabaa jiru jechaadha. Namicha sana midhaan waraabee kun lammata waraabamte. Jaarsa magaalaa wayituu jallaabiyaa uffatee waraabaa jira ture. Sila inni waraabaa uffate sana miti. Viidiyoo asirra deemaa jira. Maaliifi isin biyya adda addaa keessa dikkaanii suudiinii ijoollee keenya fixaa jirtu jechaadha. Ijoolleen keenya kumaatamaan torbeen keenya intala shawaa mana hojiitii baasanii fidde dallaalishitti beetii keessatti utuu isiidhaa iyyinuu jechaadha. Ammas kun lammaffaa dhufe jechaadha. Kanaafi hundi keessan iyyuu sagalee walii ta'a. Waan nuti suudii Wallaahi. Mucaa kana ramuu formaana dhabnaan. Inni mangistii nutu mangistii qabnaa jedhe nuti jiraataaru eenyuuf. Utu jinsiyaa biyya biraa ta'e jechaadha. Ilmoon namaa tokko jechaadha. Itoophiyaa taate namni achi keessatti wareegama guddaa kaffalaa jiru hin jiru jechaadha. Namni sin gaafataaru hin jiru jechaadha. Namni sin iyyafataaru eessatti du'uu duuteetti jedhuu jedhaaruu. No. Jedhaa jiru jette No, ijoolleen viidiyoo irratti hojjetan waa'ee mubaarakii sanni boo mucattiisi duraan duute ajjeesaniiru sanni jedhe irratti viidiyoo hidhan adiyyuu nanna'ee viidiyootu dabarsee ilaaluun arge booddee hinduune jirti. Taaniif haa godhabbaaku. Maal arsattu du'a namaarra? Ammasiin kan sagalee ta'uu qabdan kanarratti dhabaqa. Maaliif borillee jechuudha kan biraa yoo dhukkubsatte akkuma kana. Harkaan keenya yookaan
Rabbi nu haa eegu. akkasumas gadi baasanii isin qalanii kalee isin keessaa fudhatanii oo Wallahi qoosaan hin jiru kanarra. Nutus biyya ormaa jirra. Soo sagalee ta'uuf hin qabna. Kanaafuu isinimmoo jala teessanii qoosaa dhiisaatti taaffii godhaa sheer godhaa nutu qoosaa fi miti asirra dhufnee taa'aa jiru. Wallahi sheer gochuu koppilingii gochuu sagalee isin yoo isin gadi baatanii waltaatanii sagalee walii taatanii amma kana nu waasaa alhamdulillah. Sagaleen keessan dhaga'ama qabaa. Warri biyya arabaa keessa jirtan hundi keessan iyyuu ofirraa dubbadhaa jechaadha. Kun ofirraa dubbachuudha. Borirras sirras waan gahuun beektu jechaadha. Mucattii kana torban sadiirra mucattii mana jeesii keessatti shintibeetii keessatti fannifamte jedhanii uwwaalanitti. Isinis ilaa uwwaalamte jirti Saudi Arabiyaa keessatti jechaadha. Maaliif sagalee walii ta'a kanarratti ijeensi irratti yaa mootummaa irratti yaa imbaasii irratti utuu hiriirri akka ta'etti iyyuu hiriirri Suudii keessatti bahee imbaasiin ittiin gaafatame waa'ee ilmaan Itoophiyaa achi keessatti dhumaa jirtu jechaadha. Dhiiraaf dubaraan hin qabu jechaadha. Saudi Arabiyaan jecha ittiin gaafatamaa utuu waan seeraan mootummaan seeraan ittiin gaafatamne jechaadha. Ittiin gaafatamaan mootummaa Saudi Arabiyaati jechaadha. Arabiffaan isirratti hojjedha. Maaliif haa gaafatamu mootummaan biyya sanaa? Baay'ee barbaachisa. Amma tokko fakkoo hidhamti ijoollee manni caatii fuudhanii galan jedhanii duutitti murtaa'e sana. Ijoollee 200 jechaadha. Ijoollee 200tu shanamaa jira. Yeroo deemtan waan argitan waan sammuu namaa adoochu fuutanii deemanii kana du'a furtee murteessitanii nama harkaa fuutanii deemtu jechuudha. Kan kana godhus maalidha? Dallaalaan dirqisiistee caatii fuusistee otoo biyya deemsisaa jirtuuti qabamteetu amma duutitti murtaa'e jechuudha ijoollee sana. Lubbuudhaa fi gaggiza sana jarri jaallataniiti miti mikoo. Massaaraan itti luqqifatan jechuudha. Biyya kanallee biyya Imaaraatii keessallee jechuudha ijoolleen jalqabdee jirtedha. Waan akkasii dhoksaadhaan ta'aa jiru jedhanii tokkoffaa shamarranis taatanii dalagaadhaaf biyyaa baatanii dalagaa keessan dhiistanii keezii biraa keessa otoo galuu baattanii xuruudha. Of salphistanii kaatanii booda abaluun kana godhee akkanan ta'e jettanii miidiyaarra bahuu mannaati dura waan itti gootan tokko maaliif akka biyyaa baatan tokko itti yaadaatii godha. As keessatti illee ijoolleen caatii qaamuu jalqabaniiru mana ijaazaa keessatti. Qaamu maadii san egaa nufa raafuun nufa caatii. Waan akkasii kun immoo waan akkasii kun immoo jechuudha. Amma maal gochuutti ka'anii raafuu keessa maranii raafuu keessa godhanii baa fiduutti ka'an jedhan. Raafuun Itoophiyaa biyyaa dhufaa yaajamaa. Raafuutti biraan goon biyyaa dhufa. Maal asuma immoo inni raafuun maalidhanni arnabiitiidha miti inni kan ija isaa jarri nyaatan. No. Biyyarraa dhufan. Garuu nuti hojjetanne beekna ka isa baala isaa raafuma raafuu. Waraqaa nabii miti lakkii arnabiitiidha miti reera bifaanii. Kanumti ija naqatu waan fakkaatu san daraara. Innis raafuu biyya keenyaa fakkaata garuu isaa miti. Arabniin beekanu baala isaa nyaachuu. Daraaraa isaa maali? Biyya kana garuu gaala faan nyaata garuu. Kan jaraa yoo nu dibe. Jari kaarootii fa'i qaamu abbaa kuwaasii caatii suusaanii. Rabbi garuu miskiin akka nama. Kanaafuu sagalee taa'aa sagalee ofumaaf ta'a ofiigaa yoo sin dhukkubee banadoonii adda addaa fuutanii liqimsinaa dhibbaa kaleessin irratti fidaa booddee kanumaan iyyidha kaleessin keessaa baafatte of eeggannoo cimaa godhaa biyya arabaa kana keessa gudiitu jira. Isee mana hakimiyyee dingata yoo sin dhukkuba miidholle waraabaa deemaa jechuudha. Akka kootii dhugaa dubbachuudhaafi. Akka kootti jechuudha gaaffii tokko namichuma abbaa manaa ishee geggeesse kanarraa gaaffii otuu gaafatame natti tola inni. Inni immoo maalidha beektu innooraa ta'aa wayiidhaami gaafa Mubaarakii gaaffii gaafatu sana akka kanatti ciiseetu jechuudha. Haati manaa saluktirraa ciisee akka kanatti ciiseetu gaaffii deemsa. Habiibtee dhiirri biyya keenyaa birrii isa baasee cannaqama malee samiilirraa cite cannaqama miti dhiisu.
dhugaan sitti Kuma meeqa baasee ergee wana birrii yookiin ilmoo isaarraa yookiin liqeeffatee yookiin sangaa gurguree yookiin lafa luka shee gurguree Yaadi sana furiifatee silaa maraa dhugaan sitti dhiiga isaati hoo ilmoo qabu jedhani. alagaan maal namaa naa haadhatti deessee gubatte malawwan. rabbi ji'an fixolaa dhaqee haadha isheetti gataa mucayyoon kun umurii ishee guutuu gubataa hafti sii galee garuu immoo dhugaa dubbachuudhaafi Uummanni Oromoo ammaa hin gargaaran yookiin akka beekinaa namni bitamaaf namni hundi hin gargaara jedha jiru. Hin gargaaramti. Hin gargaaramti beektaa fayyaa ishee taatu malee hin gargaara. birrii gahaa yoo argattee fi birrii yoo gahaa argattee fi Garuu immoo ani kana jedhu- waan tokko cinqee malee jiraatti. Rabbiin lubbuus hin balleessini malee maamilli isa tokko maanni kan gaxxamu immoo manaa kamitti kaa'ama birriidha malee. Birriin baay'ee- Lubbuu miila miti qubni tokko harka kee keessa yoo citte iyyuu sitti dhaga'amti. Inni Sigalee garuu immoo rabbi obsa ishee maal godhama caarraa dhagaa rabbuun rabbi obsa ishee faa kennu malee dhugaa. lubbuusi baga hambise namatti malee dhaga'ama. baga lubbuudhuma jiraate malee maal godhama ishi maal gootama boossuu maal jettu deebisuu dandeessi? Hin dandeessu. Garuu inni kan gaafatamuu qabu ani wantan jedhu inni kan gaafatamu mucayyoon kuni dhibee akkasii isa biratti qabdii dura maraammartoo waan ishee kuffisuu waan of wallaalchisu minaamina kan Naannoo waan qabdii mata iyyuun beekuun barlubbu gaafa mubaarak gaafatu sana mee ciisee takka kanatti daggaffadheetu gaafe achitti mee oluma ka'ee Akka qollaamuu wayi ta'e utuu isa bira jiraatan bishaan dambisanii ganna godhu wallaahi akka inni na aansi. isaan jedhina Oliin qabu yookiin silkii akkasitti hin qabu ofitti hin qabu. Mubaarik akkuma tokko ta'e ol qabu obboleessa kan koo waa'ee warra kee haasa'aa irra namni hedhee jechuudha. Aarii isaa beektanii akkas jedhee Yoo naan gaafa oli ka'ee fakkeenyaaf bituudhuma fuula ani- mul'ise malee. an akka yaadutti joo amma mucaan kun biyyattii qabdi taana waan akkasii dhugaa dubbachuudhaafi yeroo xiyyaara lixxee xiyyaara keessaa buutu wanti hundumtuu sitti jijjiirama. Wanti hundumtuu immoo bakka bitaa sitti galasii galee innumti fayyaan iyyuu machaa namni xiyyaara seenee hin beekne maal yeroo biyyaa baane of beeknaa isaa lama sadii deebinee dhufne malee dhimmachuuf bakka sammuu makii kanatu si zoora sii galee. Mucaan kun yoo immoo dhibee sammuu yoo qabaatte immoo irra caala isheen immoo bakka oovirii taatee kuftee yeroo sana dura yoo dhibee